Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyya marti keessan siniin jechuun jaaladha. Viidiyoo garuu amman gallakkisee garuu immoo gochaanii buruku gochaa jiru kuni jechuudha natti hin tolleefanii dhufe jechuudha. Mee namni Hermeellaa jedhamtu kuni ammam isaanii laattee jechuudha. Kan isaanii jireenya Abiraamii fi jireenya Ruutaa dhiisanii jireenyi Hermeellaa kan akkattidhaanii isaan dhiphisaa isaan waallalaa jiru jechuudha. Maalidhame ajaa'iba dhugaan siniin jedhe gaaffin inni fidee dhufe jechuudha. Egaa ijasaa barbaree dibatee dhufe jechuudha. Wanti guyyaa kaleessaa ta'e wanti Abiraam Hermeellaadhaan godhe kuni wanta gaarii miti, wanta namatti tolu miti. Anaanii natti hin tolle akkasumallee anillee viidiyoon boodaati ishee argachuuf yaaleera wal argineerra jedhe jechuudha. Viidiyoodhaan halaa egaa wal arganii waan haasawa waan waliin galanii qabu jechuudha. Innis immoo Abiraam kan keetiidhaan jechuudha. Abiraam kan keeti jetteeni dhugaa jedhime waadaa galteefi akka nyaatanitti tufaa dhugaan siniin jedhe. Jireenya nama kanaa gadi dhiisa. Mucaanii cinqatiidhaan jechuudha waallalame jechuudha. Abiraam nama murteeffachuu hin dandeenyedha. Bakka kaayyoo koo keessaa baa, karoora koo keessaa baa, jiruu koo keessaa baa nama jechuu hin dandeenyedha. Bakka nama dubbatatee waa godhachuu hin dandeenyedha. Kana argattanii jechuudha itti taphachaa jirtu jechuudha. Buruuk ati kaleessa jechuudha mucayyoo eenyudha maqaan ishii Natsii mucayyoo jedhamtu sana faana waan ati hojjechaa turte akkasumas immoo sababa keetiin gaa'elli kuni amma kan akka diigame ni beenne jechuudha. Egaayii dubbichi sobadhaa hin haqqana babbarame jetteetu gaarii fakkaattee dhuftee amma immoo jechuudha Ruutaas akka araarsuu wayii taate cirraashiyyuu immoo gara mana Abiraamitti galtanii akka barbaaddan wajjiniin ta'aa kan turtan sinidha jechuudha. Amma jechuudha ishii dheengadda dhufte ishii kaleessa dhufte kanaafi kan akka qooqamtu si godhe maalidha? Maali rakkoon kee? Yoo maraattee yoo miidhamteetti ta'e nuti itti gaafatama jechaa jira jechuudha. Akka fiddeetti itti gaafatamta kaa osoo namni gaa'ela qabu waan inni hin beekne inni yoomi sabpiraayisii na godha isiniin jedhe isin kadhateera inni waan itti yaanne jechuudha. Waan ina bujoonne simmiti kan fidee dhufe jechuudha. Qoy Abiraamoo maalidha qoymaani kan hin jedhu jechuudha. Ani toon isa ta'ee dhaabbadhee dhaga'uu miti jechuudha. Waa'ee icciitii haadha manaa kooti yeroo inni akkasitti natti haasa'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha afaansaa funyaansa walitti dhaheen biraa deema ture jechuudha. Qoy ati amma yoomitti horii taata Abiraam? Amma yoomitti gaa'ela keetiif? Amma yoomitti gaa'eluma kana yoo dhifte amma yoomitti jireenya keetiif hin dhaabbattu? Amma yoomitti jechuudha asiin si butanii achiin si butanii jechuudha kana godhi sana godhi siin jedhu jechuudha. Amma inni maal jedhaanii Abiraam kanatti kaleessa gootee gaarii miti. Hermeellaan maal si goote? Gaa'elli kee kan diigame edda Hermeellaan dhufteeyidhaayi. Yoo sababa keetiidhaan lubbuu ishii baastee maal goota? Akkas jedhi jetteen kaa jechuun akkas jedhi jettee edda wal argan sanaa itti haasofteetti waan ta'eef dipireeshinii keessa galti dhukkuba sammuutiin qabamti. Amaanu'eel galti kaa maal godhurree? Amaanu'eel haa galtu isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu akka ishiin dabbaramtu hin barbaannu karaa keenya dhufte waan ta'eef amma ishiin karaa keenya nuti yoo tiriitii goona jennee irrallee yoo ta'e ishiin miti kan barbaaddu si'iin barbaaddi si faana ta'uu barbaaddi. Akkasumallee Ruutaan immoo anaanii akka ishii faana waliin agarre naan jetteetti waan hundumayyuu na jalaa cufteetti Ruutaanii. Kanaafiyyuu immoo ani immoo jireenya koo sirreeffadha jedheenani dhiphadhee du'e cannaqame ani maal godhu akkam ta'inaan jettaa jennaani akkati wajjiniin taatu barbaannaa akkati biraan fagaanne barbaannaa jedhe kaleessa jechuudha. Abeeli irra dibee jechuudha. Gara manaatti deebi'i jechaanii ture jechuudha Ruutaadhaan jechuudha. Ati immoo sanni irra dibee dhuftee fixxir gootee baaste gadi akkasanii waayee dhugaan siniin jedhe. Lubbuu mucaa kanaa baasurraatiin kan hafe dhugaa waaqasiin kan kaayeffattan tokko illee hin qabdan jechuudha balleessuudhaaf jechuudha. Intala jechuudha jaalala mee dabarsitee jaalala mee fokkisaa akka jaalala fokkisaatti mee kan ishiin ibsachaa jirtu maal taataniitu maa nama gubdusin. Kuni maali dhugaa otoo tumanii otoo garafanii
mucaa nagaadhaan bakka hin barbaadu jedhee harka keessaa fudhatee bahee ganaa itti deebi'iiti tiriitii godhishiin si barbaaddi sababa keetiin hin duuti jedhaanii ani sababa kanaatiin yoo ta'e ta'ee naan bilbiliin haasawuu hin barbaadu siin hin jenne maaliif kana natti kaasteedheen jechuudha dhufee jechuudha kanaafiyyuu isa kana immoo natti naasa'iniiti ruuttaatti dhaqiitii haasa'e jedhaan jechuudha Abiraam immoo jechuudha waan baay'ee sii gooteetti jedhanii ittiin si doorsisaa jiru miti kennaashin sii kennite sanaan sapiraayisishin si goote sanaan jechuudha tokko lama jedhiitii lakkaa'itii jechuudha fuulduratti viidiyoo hojjedhuuti itti kenniitii harka kee keessatti argadhuuti baay'ee. Ilma namaa ta'e bakka ilma abbaa gaariirraa haadha gaariirraa dhalatte taatee argamuu qabda Abiraam bakka ani hin beeku dhugaan siin jedhe akka gaarii maaliif namni iddoo barbaadetti si oofa gaariidha namni kan oliif gadi oofu malee ilma namaa maaliif oliif gadi oofa ilmi namaa ofiisaatiif of danda'uu qaba ilmi namaa ofiisaatiif yaada qabaachuu qaba jechuudha. Ruutaan akka dhugaa qabdi akkaataan ishiin taasisaa jirtuuni ruutaan irratti hin taasisne jechuudha. Si dhungattee asiif achi si sukkuumtee wanta mul'achuun hin qabne jechuudha. Si salphachiisu inni ishiin akkas gootu. Nu tokko yeroo bilbila keessaa ilaallu hin salphanna baay'ee salphanna dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ani bilbila kan mana achi fuuldura asirratti nan gaa jechuudha inni ishiin akkana godhattu jechuudha. Safuu kan jedhamu hin jiru jechuudha. Wanta dhiirri taasisuu qabu koo isheen sirratti taasisaa jirti. Boruu noo akkamsi gochuuf kan ruutaa rakkoo hin qabu maaliif ruutaa fi Abiraam ruutaa fi Ermeellaadhaanii maaliif wal bukkee yoo deemsiste ta'e ruutaa noo maaliif diddi ruutaan ati waan baay'een kadhanneedhaayi markeen immoo edda waan hundumaa nuti dadhabnee dafqinee jennee dhufaayi akka bilbilaan haasaan hin beektu maati akka keessan miti kaan miidiyaa irra qabatee waan hundumayyuu hin baane kaa. Baay'ee hojjettan miti baay'ee dadhabdan jireenya Abiraam kana jijjiiruudhaaf gaa'ela isaa kana dhaabuudhaaf hoduu ati maqaa kee qulqulleeffachuuf keessaa bahuudhaaf dhufte amma iyyuu immoo keessaa hin baane kiyyaa faana walumaan hojjechaa jirtu kiyyaan maal jedhe yeroo darbe mucarra deebi'eenanii DNA hojjechiisa jedhee oduu odeessaa ture jechuudha. Siin karaa ittiin hojjettanii viidiyoo waraabdanii jechuudha raafii argattanii karaa ittiin qarshii nyaattaniidha malee karaa ittiin jireenyi namaa jijjiiramu karaa ittiin manni namaa dhaabatu miti jechuudha. Dubartii ulfa garaatti baattee asiif achi garmaamtee bakka si waamtan hundumatti sin jalaa owwaattee bakka sinii iddoo sinii asitti kootti jettanitti sinii dhuftee jettu keessatti bakka jireenya kun jijjiirradha jedhee gara alaattan baadhee intalaan harka keessaa baafatee ba'ee har'a gara isaatti deebi'e. Gara ishiitti deebi'e jedhaan jechuudha dhugaa waaqa jiraataan baay'ee naaree jechuudha akka waan kun kootitti naarsa wanti namaa tokko namarra wanti hin taane ga'e jechuudha. Akkamittiin murtoo akkanaatti murteessame akkamittiin maal dibatee maal hidhame maaliif araarsaadhame maaliif araaramtiidha ruutaan akka yaada burukeen jedhu kanatti maaliif araaramti kaleessa hoo diddeetti har'a maaltu taanaanii jaalalaan miti kan dhuftu inaaffaatu ishii fichisiisaa dhufa inaaffaa eermitu dhufuudhaaf jetti malee gaashee waan ishiin goote nagarre Abiraam maaluma jetteet mee gaafuma namni haadha manaadhuma kee wajjin ciifte jechuudha. Ani mee kan na dhibu keessa jechuudha dubartootas haa ta'u dhiirotas jechuudha. Haadha manaa keessan sintu beekamoo abbaa manaa keessan sintu beekamoo nama isa biraatu sinii beekaa ani kan hin jedhu jechuudha. Gaafa waan hin taane waa'ee isaa sinitti haasawanii maaliif dhaggeeffattu? Dhugaan siniin jedha maaliif dhaggeeffattu jechuudha. Anatu beektu bara dhugaan siniin jedha waan tokkoon sinitti hima. Ani riyaa qaba jechuudha. Innaa siniin dhosuusa dhugaan siniin jedha. Kaza nam beekaa akkaataa isaa waan hundumaa isaa waan hin gochuu qabu nama akkamii akka ta'uu qabu jalqabumarraa kaaseenii nan to'adhaan ture jechuudha. Nan to'adha sirrittiin jechuudha eenyu akka inni ta'e jechuudha. Zimmi jedhamoo miti jechuudha namni sunis kanaa dhufe jechuudha. Garuu maal godhan sinitti fakkaate gaafa nani biyya galuu biyya asii galuu wantoota garaagaraa odeessan jechuudha. Namni waan baay'ee odeesse waan baay'ee xaxe jechuudha. Kaza ani biyyuma kana keessatti karaa namaati kan naa dhufe namni kun jechuudha. Dhugaan siniin jedha sinitti himaa jechuudha. Obboloota koo warraa barattu waan ta'e. Kanaaf haati manaan kee akkas abbaa manaan kee akkas gaafa siin jedhanii diduu qabda jechuudha. Maaliif namni sitti dhufu suni hundi isaayyuu jechuudha. Jireenya kee jijjiiruuf osoo hin taane jireenya kee balleessuuf jechuudha. Kinoo Abiraam nama akkas gochaa jiru jechuudha. Inni baqqaayii nam bilbilaa fi galgalallee dallee viidiyoo waraabnee xumurree booddeellee bilbilee fi mari'achiisaan tureen ishiin naa fudhachuu hin
dandeenye na hubachuu hin dandeenye miidhama koo dan barbaanne immoo maaliif na dhiifne ree jechaanii ture jechuudhaan bakka ati samma tiriitii godhiiti anis bilbilee fi akkasumallee tole bakka ani tiriitii nan godha boru yookiin boruun duuba immoo ati dhattee tiriitii gochuu qabdaa jedhee jechuudha. Abrahaam ani waan tokko siima akkuma murteeffatte magaalaa sana gadi dhiisii ba'e malee jarittiin kun sin dhiistu abadan.